ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam sahabota sa niyan sane akka guddaa ta'u isaan barsiisa san irratti isaan leenjis gaaf tokko akkuma biyyarraa bahanii naannoo baadiyyaa keessa jiranitti dadhabanii mana a'raabii tokko gurbaa warra baadiyyaa tokko mana isaa keessa ol galan ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam gurbaan a'raabiin kun wama qaburraa isaanii kanneen nyaata qabu dhugaatii qabu isaanii dhiyeesse ergama rabbi keessummachiise akka amantii islaamaatti keessummaan kabajaa qabdi namni rabbii fi guyyaa akhiratti amanu keessummaa isaa haa kabajuu jetti amantiin ta'e amantii guutuu yeroo isin jedhu bar heeraa fi seera guutuu qabnaa bar akkatti hawaasaa wajji jiran yoo bulchaa taane akkatti bulchin yoo jala bulaa jiran akkatti bul haadha wajji akkatti jiran abbaa wajji akkatti jiran hiriyaa wajji akkatti jiran haadha warraatii wajji ilmaan keenyaa wajji rabbii wajji lubbuu teenyaa wajji wanti amantii islaamaa keessa jira amantii akkanaa qabaachuu yeroo hunda gammaduu qabdaa beek alhamdulillah jechuu qabda amantii akkanaa qabaachuu ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam a'raabiin kun wama rabbii isaa laaffise kannee fi ergama rabbii keessummachiise ergama rabbii amala isaatirraa galata galchuu jaalata yeroo waan tokko namni isaaf godhe galata galchuu jaalata jechuudha namni akka isarratti hin himanne jechuudha namni garii waan xiqqoo namaa godhee namarratti himata keenyaaf rabbii isaa laaffisee hajjii deemee koofiyaa xiqqoo takka sii fide hajjii irraa koofiyaa takka koofiyaa riyaala lamaa yookaan riyaala tokko jechuudha oggaasee argee hunda koofiyaan sun akka minagee qabdii siin jaa koofiyaan sun bar oriijinaala bar carqiin isin irraa tolfamte carqii laaftuun seensin jibriin isin irraa tolfamte jibrii laaftuun miti bar koofiyaan sun qaalii draa barsin hanga ati firraa baaftee kan nuufi barbaadu takkaan si gaa'e ergamaan rabbi akka akkas hin taaneef nama tola itti oolee hunda galata galchaaf namni tokko yoo waa godhe dafee galata galchaaf dafee firraa galata galchaaf guyyaa tokko isa keessummachiise manatti isaaf yeroo isa keessummachiise way isaaf godhe dafee isaaf godhe firraa cufa jechuu galata saasa gurbaa a'raabii kana biraa yeroo deemu ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam yeroo madiinaa dhufte nuggorii jee si keessummachiifna nuggorii jee gurbaan a'raabiin yeroo muraasa booda magaalaa madiinaa dhufee yaa ergama rabbi ana gurbaa amma dura mana kiyya turtan sanii jee hayyee jee ergama rabbi sallallahu alaihi wasallam qeebalee keessummachiise mee yaa a'raabii maal barbaaddaa jee duniyaa tanarra mee waan barbaaddu tokko hawwi jee waan siif godhu جنان عربين كنت اتيادي مالا ويميدني يا ارجما ربي قالت اكو سقافة داجين قالت اكو قال بريو يا بيلي في ارجتشو دندوبة قالت اكو سقافة داجي يا ارجما ربي قال يا بدي بك تكو اتديم ويجو لما فا رئيوت مراسة اكو كورك يا علمة انا الرارجة رئيوت مراسة سيدي افرت اكو سقافة داجين بك خل موقف اجين ايه خل موقف بربادي وان بران بربادو ايه بربادو رفعت يرقم الرب صلى الله عليه وسلم أعجزتم أن تكونوا مثل حجوز بني إسرائيل أكدوا التي ور بني إسرائيل تو تبدني جان يرقم الرب صلى الله عليه وسلم أكد علماء ور بني إسرائيل تو نفاتا سن دندن يا جن قالوا أكدوا التي ور بني إسرائيل تو تبدني جان يا يرقم الرب دلتي بني إسرائيل مال تاتي جنان يرقم الرب موسى يرو بيا مصري ترى هجرابه وفديم وفلسطين انتي وسو خرادي مني خران هركابدي يرون هالكوان طريف خران هركابدي مرقة ديم نمو بيتا ديمنا هركابدي يرو كنا علمائي وربني إسرائيل قافة أحبارا ركو مالي جنان وصيا وهي كان دقن نيجراجان دامسا وهي كان سلاحو جترا وچو قمنو كان دقن نيجراجان مال دقن نيجان يروف قافة إدا وصيا إرقما ربي يوسف دقتا إرقما ربي يوسف قاف دو ديمو ريف كخي يفود آتي إيغن اندو إيبودا بيا فلسطين أتشي سانا أولا راجي الأمتي سنبودا وبليين ساقوتون دوماني دلون نتيانو دومي كان صدفا دومي إرقما ربي موسى نفيد وصياني ساتون دقتمتي كناف وصياسان دقني قبري قلني ريف كساباسو قمنا آجا كرو إنيو تو بكا بيكا قبريتا أتني بيتا يروجا منا لك يعني بيكو أنا بانك ياهم بيكو أتيو أخاكم كي ياهم بيكو نبي يوسف ويمدو يو قال إبامي قدرو دو يجا نمني هنتي يروحنا أصو بربادن دلتي تك أرجن تربي عمري سيد إريس نمني كني مالجا نمني عمري ديرت عمري سافيت إيه تنما نياتشا جراجا متى أمو نزل لقابي تيجي عمره مسا نياتشا جرا نمني كون عمره مسا كان ربي لتتف يساف إريس ربي تان جهاتم قولي خان دبا في دم قولي خانم ربي بلسيفه مالي عمري نما نمني نياتشنجر رزقي نما تسنا نمني نياتشنجر أما أينو بكبيك جاني يروح بربادن دلتي تنارجتن جد دلتي تنرجم ربي موسى برادو في يا أيوتينيا قبري نبي يوسف بكبر بانا مينو تجر سيسي جنانا انجر سيسي هنگا
ulaagaa kiyya naaf guuttu hanga waan an barbaade naaf gootu sin garsiisuu jettee. Amma ati dullattiin takka tagan 400 tagan 500 ulaagaa kiyya yoo naa guutte malee waan bade kana sitti na agarsiisuu yoo siin jette maal barbaadde si fakkaata dullattiin umrii si guddootuun ta'a akhiraaf dhihoo jirtu tun maal barbaadde si fakkaata? Loon tokko kan ilmattu mana xiqqaa wayii kan keessa jiraattu khaadima wayii kan isii khaddamu kana walli barbaadde barbaaddu. Ergamaa Rabbii Muusaa illee kanuma itti fakkaate hayyee maal barbaadda jeen egaa godhuu fi danda'a waan ta'eef kan jennaan maal jette dullattiin sammuun isii jabdu dullattiin hamileen isii cimtu dullattiin dargaggoota 100 caaltu maal jette beeytanii yaa ergamaa Rabbii Muusaa jannata keessatti yoo ollaa keetee malee sitti hin garsiisu. Jabdu moo jabdu miti cimtu dullattiin jechuudha dardara 100 caalti dullattiin. Ergamaa Rabbii Muusaa rifate amma isinis rifattanii jirtu. Rifate ergamaa Rabbii Muusaa caljee deebiin kennineef yeroo rifate namni callisaame caljee ergamaa Rabbii Muusaa. Maaf caljee beeytanii tokkoffaa jannanni harka Rabbii jirti malee harka Rabbii Muusaa hin jirtu. Akkasimi taak lammaffaa wanni calliseef dullattii tun ibaadaarraa maal qabdi? Salaata 5 soomana zikrii waa xiqqoo kanuma wanni isin ibaadaarraa qabdu. Akkasimi akkamitti ollaa ergamaa Rabbii Muusaa ta'uu dandeessi? Ni ulfaata. ergamaa Rabbii Muusaa caljee Rabbi subhaanahu wa ta'ala samii torbanii oli Jibriil ergee jannata keessatti ollaa kan keettaati sitti agarsiiftu jedhe. Ergamaa Rabbii Muusaan jannata keessatti ollaa kiyya taataanatti agarsiisi jeeni qabrii itti agarsiiftee qabrii bananii ergamaa Rabbii Yuusuf fudhatanii kutan jedhu. Amma ergamaa Rabbii wanni jechaa jiru akka dullattii warra banii Israa'el tana ta'uu dadhabdanii akkamitti dargaggoota taatanii hamileen teessan hamilee dullootaatii gad tahaa hamilee jaarsolii gad akkamitti tahaa jechaa jira ergamaa Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf hamileen teenya hamilee guddoo ta'uu qabdi dhaabee wanni isin himuu barbaadu wanni seenaa tana fideef hamileen teenya hamilee guddoo ta'uu qabdi jechuudha. Kan biroo Araabii kana wanni hamilee isaa akkanatti xiqqeesse maali? Hiriyoota ciccimoo hamilee gurguddoo qaban hin qabu Araabiin kun. Amsila Araabiin kun Abii Bakr fa'aa wajji hiriyaa ta'e silaa wanti xiqqoo akkanaa tanan hawwu beek. Silaa Umarii wajji hiriyaa ta'e wanti xiqqoo akkanaa tanan hawwu. Kanaaf hiriyaa gaarii illee filachuu qabnaa isiniin jedha. Hiriyaa wanni isa yaachisu duniyaa tanarraa wama dhuguu fi wama waachuu fi maalii fi wama kana qofa ta'e yoo namni kun hiriyaa keenya ta'e bakka guddoo barbaanne san gahuu hin dandeenyu. Kanaaf hiriyaa gaarii filachuun dirqama ta'a. Yoo hiriyaa gaariin dhabame immoo lubbuma ta'e hiriyaa godhachuu qabda. Qur'aana Rabbii hiriyaa godhachuu qabda. Handaawutii kee hiriyaa godhachuu qabda. Yoo hiriyaa gaariin dhabame. Garuu immoo hiriyaa gaariin hin dhabamu jechuudha. Hanga qiyaamaan gahu hiriyaan gaariin hin dhabamu inshaallah. Kanaaf hiriyaa gaarii filachuun murteessaa jechuudha. Hiriyaa gaarii filachuun murteessaa. Faallaa kana saxaabii tokko jira Rabiicaa jedhama. Rabiicaan kun umrii isaa waggaa meeqa? Waggaa 13 qofa. Ergamaa Rabbii tajaajila sallallahu alaihi wasallam. Ergamaa Rabbii guyyaa tokko maal jedhanii yaa Rabiicaa mee maal barbaadda maal hawwita maal sii godhaa jedhanii. Jennaan Rabiicaan kun maal jee beeytani? Atamannaa muraafaqataka fil janna. Yaa ergamaa Rabbii jannata keessatti ollaa kan kee ta'uu barbaadaa jedhe. Jannata galuu barbaadaa qofaa miti beeku. Jannata galee ollaa kan kee ta'uu barbaadaa jedhe. Ollaa ergamaa Rabbii ta'uu jechuun hin argamu sadarkaa guddaa irraa dhumaati. Ergamaa Rabbii awa ghayra dhaalika yaa Rabiicaa yaa Rabiicaa san malee waan biroo waan hawwituun qabdu jennaan hin qabu jedhe. Yoo naa gootan tokkichuma kana naa godhaa waan biraan hawwuu jedhe. Qabeenya yoo ta'e abbaa barbaade irraa argachuu danda'a gabbee. Aangoo yoo ta'e aangoo argachuun laafan jabaatu. Wanni immoo du'aa ergamaa Rabbiitiin malee hin argamne ollaa keessan ta'uudha. Kanaaf an ollaa kee ta'uu barbaada. Amma Rabiicaa niyyaa akkanaa kan akka niyyatu wanni isa godhe maal? Ergamaa Rabbiitii wajjin jiraata waan ta'eef hamilee gurguddoo Qur'aana dhagaha hadiisa dhagaha namoota gurguddoo saahiba hamileen isaatti hamilee guddaa ta'e jechuudha. Araabiin sun ammoo loon isaatii fi gaala isaatii fi kanaa wajji jiraata malee hiriyoota ciccimaa hin qabu Araabiin sun. Kanaaf hamileen isaa hamilee xiqqoo taate gaala tokkoo fi re'oota muraasa barbaade jechuudha. Hiriyaa gaarii filachuun murteessaadha isin himuu barbaada. Waliigalaa jira obboleeyyan.